Ayyee assalamu alaikum obboleeyyan kiyya argitanii koomentii tana koomentiin tuni na isa qofaa miti yoo xiqqaate wallaahi hanga ammaa koomentii 500 oliitu na jalatti barraa'ee jechaadha viidiyoolee an barreessu hunda jalatti silaa kadiirati maal taatee naaf irraa hun dhalchinee akkamittiin fuudheettee yaaddaa waanjuu namoota hedduu na jala barreesse silaa waan nama takkaaf lamaa ta'e akkuma eettan tuffadheen dhiisa yaa'u gaafii nama hedduu waan ta'eef niin deebisaa jechuudha alhamdulillah rabbiin fayyaa nuu kenne alhamdulillah galanni haa ga'u ammoo hojii rabbii keessan galina duraan dursee waniin isiniin jiru lammaffaa irratti ani rabbiin fayyaa naa kenne niin dhalchaasi alhamdulillah arras niin dhalcha boruus niin dhalcha ammoo hojii rabbiiti harkachuu fi dhiisuun fakkeenyaaf isiniif haa kaasu akkuma YouTube irratti anaa fi haati warraa kiyyaa naaf illee dubbannee turre wallaahi obboleeyyan kiyya yoo xiqqaate yeroo sadii akka maletti haadha warraa kiyya warri dhukkubee ciiftee manni yaalaa hanga lubbuu isiitiif sodaatu takkatti yeroo sadii ilmoon irraa deddeebitee jechaadha takka ji'a 3 yeroo takka ji'a 4 yeroo takka ji'a 2 okay kanaaf gaafa sawarroonni waan kana barreessu akka waan arranaa fi jaalatu godhatu arraan tan akka waan intala teenya jaanii akka waan gartee wanni ta'uu fakkaatu kuni warroonni akkanaa kun jechaadha gaafa isiin rakkattee dhukkubsattee yeroo takka hospitaala 10,000 baaftee yeroo takka hospitaala 1,000 baaftee yeroo takka akkasitti itti rakkachaa turte san Facebook irratti illee gallakkistee turte du'aa inaa godhaa jettee anuu yeroo takka isii bilokoositti dhaabanii ciibsa yeroo duraatiif Facebook irra gallakkiseetiin ture assalaamu alaykum hin jenneen keniina tokko namni biteef hin jiru jechuudha har'a garuu yaa warroonni akkanaa kun eessa akka asbaan Allahu alam kanaaf akkasitti nu hubadha isiis anaas kawaan san fidee rabbi hojii rabbiiti kun okay kanaaf maaliif ilmoon ani fakkeenyaaf akka nama tokkotti ilmoon naaf irraa deebitee naafiin maaliif akkana taati jedhee isiin ganne yookaan isiin dhiif hin beektee jecha isiin yeroo saniis akka nama ilmoon arkamteefitti akka nama ilmoon dhalatteefitti wallaahi bira dhaabbadhee hagan danda'utti waliin dhukkubsachaa ture jechaadha kana isiniif deebi'ee jedhee yaada hojii rabbii keessan seenaa isuma sanuu hamilee isii eegaa isu intaluma teenya ta'e tantanaawu hamilee isii eegaa ani alhamdulillah wanni takka jettanii dhiistanii irraa irratti hin jiru akkasitti beekaa kanallee irraa bu'aan isiniin jaa obboleewwan kiyya warroonni du'aa nuuf gootanii bilbilaanillee gamaaf gamana biyya keessa bakka hunda teessanii dawwaltanii nu gaafattan hundi keessaniitu jazaakumullahu khairan guyyaa dhukkubee galgala yoo dhufullee baay'ee waan dhukkubeef kaanee hospitaala nutti dhiyaatu deemnee achirraallee hospitaalatti reeferaal nu barreessanii achi deemnee achitti guyyaa takka ciistee dawaa hakkamanii waa hunda godhanii fi achi keessaa baatee alhamdulillah kuni waanuma jiru yoo naafin jiraattee ka ilmoolleen argamtu yoo anillee jiraadhee ka waa hundi qabeenyillee argamu waan qabeenyis ilmoonis waa hundinuu yoo mataan jiraate ka waa hundinuu argamu kanaaf alhamdulillah yoo nu jiraanne waa hunduu boruu argamaa warroonni nu jajjabeessan ammoo caalatti baay'ee ulfaadha galatoomaa isiniin jenna mee naafilleen wanni isiin jettu mee atoo maal jette ergaa dabarfattu qabda ergaa aan dabarfadhu warroonni bilbilaanis nallee isallee gaafataa turtan hundi keessanuu galatooma irra guddaa inni haasee xumuree jira honni jiru akkuma inni haasee sanitti kawaa gurraachatte yaani wanni naajaayiboonni shamaratu jira malee dhiirri hin jenne innaa dhiirri ndoom afaan baate shamarri takka yoo garaa qabdu akkana taati jettee akkuma tama jette kana riktee san dubbatanii isaanirraa hin laalu beekanis wallaalanis nama wanta san yoo irra ga'e malee arguu hin danda'u waan ta'eef jechuudha har'aa fi kaleessi tokkoo miti har'illee borullee guyyaan garaagarummaadha wanni har'a argamu boruun argamu guyyaa sanii fi guyyaa har'aan takkaa miti boru har'aa fi guyyaa dhufus akkasuma tokko miti ilmi namaa bakka tokko hin taa'u jechuudha sibiila yookiin muka tokko bichatu bakka tokko jiraata kanaafuu ilmi namaa jijjiirama fiduun immoo dirqama nama jirutu jijjiirama fidaayyuu
كدوه جيجيرما سنفيدو وكين سبيلي توكو جيجيرما فيدو على كل هندي كيسانو ورنو غلط نجوجا بيستان غلط هما ورنو برد عبتن اللي جيتشان اللي قامان اللي ورن افتنين ولالتن هندي كيسانو غلط هما اسنين جيتشو بربادا እና ከብራአት ለገለተው እረጉዳን እንደ ጫላ ሲገለተ ይፈጣ እና ካን መሆን ልጅ አየ ጋፊ ከና ጆሌ ሸመረኒቲን ጋፈዳ ናዴቢሳ ነምቻቲቱ ኢልመይንኒ አባዳን ደቄ ያባ kiye barana fuudhuun barbaada jee gaafateen abbaa isaa jechuudha ilmi hoggaa kana abbaan maal jedhee seetan yaa ilma kiyya barana yorobe anuunin fuudhaa jeensi miti laal si atis ni fuutaanis ni fuudhaan yoo fuudhuu baatte yoo roobuu baatte ammoo haateetu ni haa jeen dubbiin jajjabduudha kanaaf mee isin akka malee bara beerti jirtu ta'e abbaan manaa keessanii isinirra fuudhuu barbaade yoo roobni roobee abbaa manaa keessanii san masaanuu fuudhuudha moo okay roobni san hafee isinii fuudharra filattan meekan roobni roobee inni isinirra fuudhuudha moo roobni bokkaan roobuu dhiisee isinii fuudha yoo roobees ni fuudha yoo roobuu baatis isinii kan filattan deebii gaha koomentii jala barreessaa kuno khane duudemna finne jirra diikoorri lama sargii kiyyaaf haala kanaan akkatti qophaa'aa jirra maashaallah tokkolleen keessanii nafinaa isiniin jenna tokkoon nafina goota sargeenyut darbiin bannaati akkana kon keessan akka afuun barbaannu warreen du'aa jirtan qophoofnee isin eegaa jirra kuno amma dalagatti jirra alhamdulillah kuno du'aa kaataaritti buunee jirra amma xayyaara raabune dirree xayyaara keessatti gad ba'uudhaaf deemaa jirra maashaallah tabaarakallaahi alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nagaa nu buuseera warroonni gartee du'aayi nu gootanis galatoomaa isin jaalanne isin kabajne kam jirtu obboleessa buuqaali baga jiratte miyaanin tun ijjiti qulfii tana amma gaarii baagee malee wanni takka wanni oromoo fi mataa keetillee naaf gaafattu ayyoo dheerina akkas fakkaata na beektaa wal guddifne naafetiin kun yoo bareedina akkana fakkaata jechuudha ilmi namaa kana dubbisu kun hundi fungee jeenna dubbisa bareedina akkana fakkaata beekee ijaan isaan gubee mee bakkuma wanna kun itti tolfamu qofarra gannaqee tolcha naaf ibsiyaati yoo beekte ummata keellee naaf gaafadhu atilleen ifnaa gaafadhu yaa obboleessa koona gubani guddaa mataa nama dhukkubsa waa'ee hiyyaa kana gizeen itti yaadulleedha itti yaadaa ooluu dadha gadee moobaayilii qoona nyaatte yoomsi nyaatte kaleessa akkamitti boolee wokii godha haaya numaan deema mucaawee antee naaman tole ishi jedheen deeme bira hayyee himannaa keessuma dhabii himannaa kee hojiirra si oolchuuf maqaan keenyu raachu umriin kee meeqa 27 kunneera qarshii meeqa nuuf kafalta waan kana hojiirra si oolchuuf qarshii 8,000 kama takkaa kanaan dura maaliin qabsaa'itee beekta yaa saambusaa nyaachaa qabsaa'uuf iyyee mee nyaadhuu dubarsiisi kunoo mee irra deebi tole nyaachuu ni beekta lammaffaa maal si agargaar siidaanaa dhaaba siidaanaa dhaaba boonaa siidamna ammatti hin taatu kaa biroo kiyyoo maal taate mee akkami siidamna akkuma saambusaa kun akkas qabadhee siidaa tokko naa dhaaba siidamna iyyee makiinaa ni qabda garmaamu tola makiinaas ni qabda himannaan kee hojiirra si oole